Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Tura jirtu hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota kiyya warroonni taatan kun akkuma agartan fuula kiyya kan har'a masaaji gochuudha yookaan immoo gammachiisuudha jechuudha. Haala kamiin gammachiistaa yoo naan jettan haala bareedaa ta'een nu dhaggeeffadhaa haga dhuma sagantaa kennaa nu daawwadhaa isiniin jennaan maal akka diban har'a fuula kiyya kan babbashannansiisuu barbaada jedhee jira. Hillaallaqaa waliin daawwannaa sinan jedhaa maal inni ka dibadhu. Bunaa fi daa'ima walitti makee buna dhugee ture. Buna dhugee xiqqoo naqaa jedhee tiin booda ka buna irraa dhugee rajaa isaa daa'ima itti godhee kun haala kanaan akka itti qopheeffadhee fuula buguraamii kana yookaan immoo maadaatii kana jechuudha. Haala kanaan isa qopheessee jira. Nyaata waan dalaguuf gisee tokko fuuraan yoo namatti baay'atee jismiin kun nama argitanii nama gogurraachataa maaliif jechuun daftanii daqiiqa fuula waan hin niqanneef jechuudha. Saniif isa san balleessuu fi bunaa fi daa'ima isaa jechuudha. Rajaa buna irraa dhugdan hin ta'aa jechuudha. Rakkoon qabu yoommoo buna natsaallee taate buna natsaallee fayyadamuu hin dandeettani garuu buna bahaaraatii hin qabne yaani qimamii hin qabne jechuudha natsaa ta'uu qaba. Inna haala kanaan kunoo fuula kiyya dibadhee suuta jedhee argitanii akka sukkuumuu miti sukkuumuun hin barbaachisu beektanii maaliif yoo sukkuumne qaawwa fuula keenya waan miinuuf jechuudha. Uumamumaan fuulli keenya qaawwa qaban beektanii maaliif qaawwi bakka fuuraan itti ba'u bakka bishaan argitanii fuuraan fuula keenya yookaan jismiin keenya itti ba'u jechuudha waan ta'eef isa san akka hin cufneef sukkuumaan yoo itti baay'atee haayilii malee ka sukkuumnu yoo taate fuulli keenya isa san cufaa gaafa inni cufame immoo buguriin nutti baay'ata yookaan immoo qoshaashaan achi keessa galee fuulli keenya akka natsaan taane nu gosa waan ta'eef isa kanaan suuta jedhee haala bareedaa ta'een haala fuulli kiyya dhiigni isaa dalaguun haga fuulli kiyya kun argitanii maasaajii ta'ee akka bakka intiraa miti dhiigni keessa jiru sun akka suuta jettanii argitanii jettanii dalagu jechuudha. Haala kanaan kunoo suuta jedhee maasaajii harka kiyyaan irra deddeemaa akkanatti dibadhee eegasii daqiiqaa 10 ka ta'u haga daqiiqaa 10 yookaan akkas 15 takka intaa'aa jechuudha. Maasaajii godhaatiniin maasaajii gootanii eegageessitaniin booda hin teettanii xiqqoo daqiiqaa muraasa daqiiqaa 10 akkas jechuudha. Inna fuula keenya waa hedduuf bareedaadha maaliif gisee hunda kireemii yoo ka dibannu taate kireemii sanii fillee bareedaa beektanii ana kireemii damuun baay'isina ijoolleen biyya arabaa jirtan gisee baay'ee hojii keessantuu akka kireemii dibattan isin taasisaa jechuudha. Warroonni argatanii suuqa keessa dalaganii warroonni qilleensa argan warroonni argitanii aduu argan naamna kunniin kireemii yoo fayyadaman rakkoo hin qabu maaliif jettanii qilleensa argataa waan ooluuf jechuudha. Qilleensa oksijiinii alaa kana oksijiinii ala keessa jiru kana waan argatuuf rakkoo hin qabu. Garuu ijoolleen mana keessatti nyaata dalagdan qulqullina kaawayyaa naamna dalagdan kunniin yoo ati jabaate 7 guyyaa takka yookaan immoo 15 guyyaa takka yookaan immoo inuu baatanii jechuudha. Inuu mana keessaan baatanii jechuudha. Waan ta'eef isa sanii maaliif qilleensaan waliin argitan yeroo hedduu qilleensaan waan waliin argineef qaamni keessan oksijiinii waan hin fudhanneef qibaatiin isin dibattan achuma isin fuursee fuuraa saniin waan hin baaneef yookaan immoo nyaata dalagdanii nyaata isin dalagdan fuuraan isin irraa ba'u sun argitanii akka fuulli kireemiin sun isinitti maxxanee qaawwa fuula keessanii keessa akka seenu taasisa waan ta'eef jechuudha. Maaliif loormaalii qilleensaanii miti ka fuulli keessan fuuru jechuudha. Senegalee o'a baay'aturraa manni hojii isin hojjetan sanirraa kan ka'e malee fuulli keessan kan fuuraadhaan guutamu qilleensa alaa kan argateeti waan hin taaneef yeroo hedduu fuulli keenya hin badama. Koomentii jalatti yeroo baay'ee ijoollee jala deemee yoo dubbisu mee fuulli kiyya inni gurraachate fuulli kiyya akkana ta'e maal fayyadamu kireemii akkamii fayyadamu mana jettanii hedduu gaafattanii sariif waan akkasiisan osoo kireemii irraa fagaattanii bareedaadha. Itti aansuun immoo isa buna kana harka keessanillee dibachuu hin dandeettanii jismii keessan guutuu dibachuu hin dandeettanii ani amma fuula kiyya bichaa qofa isin agarsiise malee harka kiyyallee fuula kiyyallee jismii guutuu
maasaajii torbaaniin hin godhaa jechuudha. Isaaniifuu isinillee torbaaniin har'a buna yoo dibattan guyyaa biraa dammoo waan biraa dibachuu hin dandeettanii jechuudha. Akka aannan paawudaraa fa'aa argitanii kan dagana zabaadii bunaa fa'aa daa'ima fa'aa namna dibattanii waan akkasiitiin fuula keessan babbareechisatuu fi jismii keessan akka argitanii qaawwa dhabee isin hin cinqine godhuu hin dandeettanii. Haala kanaan kunoo luka kiyyaaf harka kiyya jismii kiyya hunda akkanatti kunoo akkanatti dibattanii daqiiqaa muraasa teettanii daqiiqaa gara 10 takka teettanii eegasii qulqulleeffattanii haala bareedaa ta'e jismii bareedaa ta'e qabaachuu hin dandeettanii. Gaafa biyya galtan illee waan kana hin dhabdanii waan ta'eef jechuudha. Gaafa biyya galtan buna hin dhabdan daa'ima hin dhabdan waan ta'eef haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan kunoo geessinee fuula kiyya akkanatti dhiqadhee jira. Fuula kiyya eega dhiqadheen harka kiyya waa hunda eega dhiqadheen baalziinii waan mana keessa qabuun maasaajii godhee dibadhee fataa godha. Garuu fuula kiyya maal godha? Hooma takkaatti hin dibu. Hooma takka hin dibu taljii fidadheetumaan taljiidhaan fuula kiyya maasaajii godha. Haala kanaan taljiidhaan fuula keessan maasaajii godha. Riba namni warri dhabdan warri argitanii iji keessan rafuu diduu gurraachina ija keessanii illee hin balleessaa. Deebi'ee dammoo dhiigni keessan ka fuula keessanii jechuudha. Hiddi dhiigaa akka dalagu akka inni dhiiga saraaca'u yookaan affanaacaru maal jedhama afaan Oromootiin waan akkasii ni fayyada jechuudha. Akkanatti yoo barbaadan kiyaara jechuudha. Kiyaara onnaa gootanii adaqaqxanii jechuudha. Taljii keessa keettanii isaan dibachuu hin dandeettanii. Yoo barbaadan dammoo bunallee yoo barbaadan taljii gootanii eegasii dibachuu hin dandeettanii. Wantoota adda addaa haliiba wannaa fa'aa taljii gootanii haliib paawudarii fa'aa argitanii xiqqoo bishaantti gootanii taljii gootanii dibachuu hin dandeettanii. Taljiin waa hedduuf bareeda. Woo mataan isin dhukkubeellee mataan yoo isin dhukkubee jechuudha taljii fuula keessanii yoo dibattan mataan dhukkubeen isinirraa deema. Kiniinii namni fayyadamurraa isa kana fayyadamaa jedha. Mana keessa wantoota mana keessa jiran yoo fayyadamtan wanta tokko argitanii fuulli keessan qaamni keessan bareedaa ta'a. እና ምን ነበር gogaa qaama keessan goggogee bareechisaa jechuudha. Qaamni keenya hin jira gogaan keenya yoo qibaatiin argatiinuu wantoota tokko vaayitaaminii namni hir'ina vaayitaaminii hir'ina waan tokko yoo dhabee waan goggoguuf isa san goggiinsa isaa san balleessuuf hin balleessaa jechuudha. Qaama bareedaa qaawwi fuula keenyaallee hin banamaa jechuudha. Kan cufamee kan qoshaashaadhaan cufamee kan fuuraaf nu fuursee fa'aa argitanii wantoota akkasii saniif wanti kun waa'ee baay'ee bareedaadha. Sanadha waan kana fayyadamaa itti fayyadamaatiin maasaaj gisee tokko leeraaks gochuun fuula keenyaaf bareedaadha. Sammuun keenya akka seeraan dalagu nu taasisaa jechuudha. Qaamni keenya dadhabbiin keessaallee hin baatan yoo dadhabdanii haayilii malee dadhabdan taljii fuula keessaniin itti rigadhaa saniin booda dadhabbiin isinirraa badaa jechuudha. እና taljiin waa hedduuf gaariidha jechuudha. Dadhabbiin yoo qabaattan taljii fuula keessanirra yoo keettan yoo mataa dhiphina mana mataa dhiphina yoo qabaattan mataan keessan wayiin cinqamee jira miti dhiphattanii cinqamtanii yoo jettan taljii kana fuutanii yoo fuulaan maasaaj gootanii waa hedduuf gaarii waan ta'eef isa kanneen itti fayyadamaatiin hin argitanii wuxxeetii isaa jechuudha. እና nu daawwatu keessanii hin dagatiin asirratti wantoota tokko isiniif gadhiisna waan asirratti isinii gadhiisnu nu daawwadhaatiin irraa fayyadamaa sanan jedha. Kireemii adda addaa bittanii fuula keessan hin balleessinaa. Maaliif kireemiin wantoota nu itti oollu fi wantoota itti nu dalagnu saniif faayidaa qaba malee bakkuma arginetti kireemii namni mana keessa taa'ee fayyadamu xiqqoo isii fuula keessaniif gaarii miti jechuudha. Maaliif jennaan warroota ala keessa kireemii yoo dalagamu waa hedduuf dalagama. Tokko ka'ee gizee irriba dibatanii rafan, tokko immoo ka gizee ala ba'anii dibatan, tokko ka irriba gizee ka'anii dibatantu jira jechuudha. Kunniin hundinuu kireemiin adada kireemiin hojjetamu hundinuu sa'aatii itti dibatamu qabaa jechuudha.
saniifu warroota kireemii seeraan fayyadamu yoo argitanii ka jettan jechuudha galgalallee ka dibatantu jira deebi'ee ganama gizee ribaa kaan ka dibatantu jira ka gizee alabaanii ka dibatantu jira ka alaa gizee deebi'an dibatantu jira jechuudha kanniin hundaayyuu tartiibaan ka dibatta yoo ta'e qofa bichaadha kireemiin ka fayyadu malee yoo tartiiba isaatiin ka hin dibanne taate kireemii bittanii fuula keessaniin hin balleessinaa jechuudha saniifu kana booda barbaadan baalziiniidhaan fuula keessan maasaaj gootanii bareechachuu hin dandeessanii wantoota ija keessa dammoo isin hoosisu jechuudha iji riba dhabdee riba hanqina ribaatiin iji nama hoosistii siini galee hoosisa ijaa kanaanii kana taljii kanaan yoo fuula keessan onnaa gootan hoosisa ijaatuyyuu hin badaa jechuudha yoo iji keessan baay'ee isin hoosisu jechuudha saniif waan akkasiisaniif illee waan fayyaduuf itti fayyadamaa isinitti jedha na daawwatu keessan hedduu galatooma oo isinitti tole like share subscribe na gochuu keessan hin dagatin isinitti jedha ani asumaan salaama isinitti qara'a yoo video biraatiin haga walitti deebinutti kunoo haala kanaan isin fixnee jirra nagaannaa tura fayyaa ta'a dhugaa akkatti fuulli kiyya dassana jedhee baqa jismiin kiyya mataan kiyya hundi dalagaa jiraarra Inna akkana isiniin jedha.